بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بلواني بكا اسن قبطني جراتا مرتو نجين ربي سنرتي هاته، رحمن ربي ته بركان ربي اللين اسنرتي هات انقلاتو. bakka bal'oo dhuftanii dhihaadhallee obbolowwan biroolles dhiheessa. bakka laaftuu dhuftanii bakka silaa cilmiin irraa fudhatamtu, bakka ammallee isiin rawdaa jannataa taate cilmiin achi dhuftanii bakka jirtanii bakka qubattanii caalama keessatti dhihaadha. rabbiin nu maraa waan nu dubbannuu fi waan nu barannuu fi barsiifnu keessa cufa keenna barakaa keessa nu haa kaayu. ardhan tana suuraa 5ffaa qaraana hiikoo kalaama rabbii tajalqabne sani suuraa 5ffaa darsi isi ardha walii eegalla. suuraan ardhaatu maqaan isii waan jedhamtu suuratu nasri jedhaniin. suuratu nasri jedhamtee moggaafamti maqaan isii. maaliif suuraa nasri isiin jedhan jennaan culamaa'in islaamaa akki jedhan nasri jecha jedhamu kanatu isii keessatti dubbatamee jira. saniif maqaa nasri suuratu nasri tana itti moggaafamee sun kennameefi jedhan. akkasuma suuraan tun maqaa birallee qabdi. watusammaa suurata tawdiici, suuraa tawdiica lee jedhamtee moggaafamti jedhan. maqaan lammataa suuraan tun suuratu tawdiic jedhamtillee akkanaati moggaafamiinsa akkanalleeni gariin culamaa isii yaameeya. duuba suuraan teenna tuni suuraa madiinatti buuterraa isiin takka jedhan. suuraa madiinaa keessatti zamana madiinaa keessa osoo rasuulli jiru suuraa buuterraa isiin takka suuraa madiinati isiini. inumaayyuu ijmaani olomaa'aa ijmaa'ani waliigalli olomaa'aa akki jedhan akka abdullah ibnu abbaas odeessetti suuraan awwalarraa hanga aakiratti bakka takka buute irraa boonni suuraa isii jedhan. suuraan osoo aayaanni tokkonuu isii keessaan hafin maraayyuu awwala isirraa hanga aakiratti suuraan boodaa qur'aana keessaa buute isii tana jedhan. suuraa boodaa qur'aana keessaa isiin akka suuratti cufa bakka takkatti buute boonni suuraa tana booda umaan jiru yoo aayaata tokko tokko taate malee jedhan culamaa'in waliigalli isaaniya. duuba suuraan teennatuni eega suuratu tawban buuteen booda buute jedhan. suuraa tawba'a suuraa dhedheertoowwanirraa isiin takka
eega suuratu tawban buuten booda suuran bakka takka guutamtee buute isii teenna tana jedhan eega suuraa tawbati buute suuran nasrii tuni suuran teenna tun aayaanni isii aayaatuma sadi hiya suuraa teenna tana aayaanni isii sadihim aayaatuma sadi suuraa aayaatowwan gaggabaabbatturrallee isiin takka duuba aayaata sadii kana keessa kalimaan silaa as keessatti argamtuu taate kalimaa 17 suuraa tana keessatti walitti qabame jedhan kalimaata 17 aayaanni sadiin tun kalima yoo kalimaan adda babbaasan kalimaa 17 jedhan aayaanni sadiin kun duuba yoo xuruufa isaa takka takkatti lakkaawan harfi aayaata suuraa tana walitti aayaata sadeenta suuraa tana keessatti buufamte tana aayaata sadeen kana xuruufa takka takka yoo lakkaawanii 77 harfan harfii 77 jedhan yoo takka takkaan aayaanni sadii kalimaan isaa hagam waliin jenne 17 harfi suuraa tana keessatti dubbifamtu takka takkaan isiin 77 suuraan nasrii tuni akka kaayamiinsa qur'aanaa yoo namuu laaltanii suuratul kaafiruuna eega qaraanee irraa baane suuraan itti aantee kaayamte suuratun nasrii tanaya qur'aanni gubbarraa gaddeema suuratul kaafiruuna yoo qaraanee irraa baane yoo suuratul kaafiruuna qaraanee xumurre duuba gara birabbinnaas gaddeemne suuraan itti aantee dhufte suuratun nasrii tana jedhan wali xaanfamte suuraan tun lamaan kaayamiinsa qur'aana irratti barreeffame keessattiya maaliif walitti aanfamte isiin qaraatii keessatti walfakkeenni suuraan tun lamaan walirraa qabdu maal suuraan cuftu zamana rasuulaa keessa rasuulli suuraa tanatti aansaa jedhee sahaabaa ajajuun argame duuba maaliif wanni isii walitti aanfamteef fakkiin isii walirraa qabdu bakki isiin walittiin dhihaattu maali jedhanii culamaa'in islaamaa qormaata qoranii jawaaba nuu deebisan rabbi irraa haa jaalatan isaan irraa haa jaalatuuti wagga suuratul kaafiruunaa keessatti rabbi nuu dubbate jedhan diinin rasuulli itti nama yaamuuf diinin warra kuffaaraa diinii tokkoo miti isinilleen diiniin keessan isinii taha anilleen kiyyanaa taha jedhiin rabbi suuraa san keessa nabi muhammadiin jedhe duuba warri muslimaa rabbi gabbara warri mushriktoota kuffaartoota taabota gabbaranii diin yeroo kana duuba diin muslimaati fi diin warri mushrikaa irra jiran diinii jettee suuraan kaafirtoota himnaani suuraa tana keessatti diiniin bakka gayu diinii islaamati diinii mara injifatuuf deemu diin nabi muhammad ergameeni diin ammoo mushriktoota kuni hundeen inni dhabamuuf deema karaan isaanii suni
واتك إسان إنجفنون إسان الرت أرقم أفدمتي جتة سورا إذا جاءت تنأدي ستيا ديني لما تجري جتة سورة الكافرون همتي أمو لمن كيسا كبكاقايو دين حقاك إنجفنو أرقمو ديني إسلاما جتة كنبي محمد اتنما يا مكان جتة سورا تنأدي ستي تنافي سورة اللماني والفكات والتي أنفم تجران دوبا سورة تنتوني محكمة جدان سورة إذا جاءت محكمة جتوني واني إسي كيستي والتي قبمي آيان سدينو murtii isatti dalagamiinsi ni godhama wanni isa keessa shaaramen jirtu marru muhkama itti dalagamiinsi ni godhama gama qaraatii silaa kunoo namuu qaraatilleen qara'anii itti dalagani hiikoo ma'anaa isilleen itti dalagama wanni isii keessa waa suuraa biraa keessa dhaqee وشارلين انجيرو والنسي كيسا شار ملين سورة كيسا انجيرو جدًا علماء إسلاما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح توبة سورة آيات وانسدين توني sababni isin irratti buute culamaa'in keessatti wal dhabani haqiiqaa ammoo wanni isin addeeysitu rasuula keenna du'aaf ati dhihaatte umriin addunyaa keessa duraani ni jiraatta jennee nu sii qorre suni gama dhumatti dhihaate mallattoo wahii sii goona mallattoo umriin duraan aakhiraatti nu sii qorree addunyaarra hagana jiraatta jennee sii himne sun akka inni dhuma'aa jiru mallattoo wahii sii goona yoo mallattoo sangarte ati tasbiha waan durirra heddummeeffadhu aakhira umrin namni ibaadaa heddummeeffata araarama heddummeeffadhu aakhira umritti namni araarama heddummeeffata jettee rasuula keenna barsiisuuf buute jedhan rasuula khaybararraa gala deemullee jedhan yookan hajjatul wadaa'i keessatti ayyaama tashriiqaa keessatti illee buute jedhan ammoo akka sahabdichi itti fassaree itti hiiketti zamana umar keessa ajaluma rasuulaa addeeysuuf suuraan tun buuteya duuba rabbi nabi muhammadiin akki jedhe idaa jaa'a yoo dhufe nabi muhammad siifya yoo nabi muhammadii kiyya siif dhufe nasrullaahi tumsi rabbiidhaa يوسف رفه على أعدائه المشركين ور طلاتا كيتيف طلاتا كيالي ور طلاتا كان كيتي مشركاسا ور أنا اللي طلاتا تهنسن نقبرو ددني ور سنرت يوتم سيسيف رفه ربنا بمحمد جليا yoo warra sanirratti ati tumsa argatte kuffaartota sanirratti rabbiin sii tumse kuni warri kuffaaraa ka rabbiin asitti baanu gariin culamaa'ii akki jedhan yoo tumsi rabbii keetii sii dhufe a'daa'a kan kee warra xilaatowwan kee ka mushrika makkarratti jedhan gariin culamaa'ii warra mushrika makkaa san irratti yoo tumsi rabbii kan keetii sii dhufe warra san ati injifatteya
warrasani gubbaa aantee isaan ati injifatteya diinin kee ka haqaa sun ol sii tahe diinin isaanii ka isaan deemaniin sun jala tahe yoo ati sadarkaan kan kee ka diinii kan keetii kun ol sii tahe jedhan Quraysh irratti jedhe gariin culamaa'ii akki jedhan إذا جاء يوسي دفه نصر الله تمسي ربي يوسي دفه على من قاتله من الكفار والرأس واللولو شوف كافر توتا والرأس واللولو الرتيو تمسي ربي آسي دفه قريش قفن جنو شوف ورا كافر توتا كسيل لولو سن الرتيو تمسي ربي آسين أفجران دوبا تمسي هو أرقات والفتح أمس يو فتح مكة آسين أفتيا يو غندي مكة أكون سهر كتبنامي فتحي أرغتي بنامنسي مكة اللي يوسي دفه لكي ورغريم بنامنسا مكة أقفن جنو والفتح بنامنسي يوسي دفه توبا هو فتح سائر البلاد بي كفارا شفتو يو إسان الرتي أتك أبتي توهنا مسلم توتا جلا أولشته بنامين سيغندا كفارا مررسي أفجرات توبا مكان أفناني هاتي إسي غندي كافر توتا مرو إسي جلا ديما توبا إسي متانا قدون إسي أبسناني هات غندا مراتنا ربين إرتي بناني karaan argame cuftuu waan isaa isii jala deemti yoo fatii makkalleen sii dhufe makkaa duraan keessa ari'amte sani ha keessa diinii kee keessa gadhaabbatuun si anjawuu dhabe san ka zamana dheeraa idduu teete fidduu isaanii lolli deema'aa ture san yoo banaminsi makkaa sii dhufee ati irratti injifattee toohannoo kan kee jala makkaan tun oolteya yoo toohannoo kan kee kana jala makkaan tun oolte duuba waatu bakka tana jira yoomni iza aganaanuu dhufa wara'eyta annaasa yoo ilma namaa kanallee garteya ilma namaa kan bani aadam kanallee yoo garte ati nabi muhammad yoo tuuba ilma namaa yoo jedhan bakka adda addarraa nama tahe ka gosa adda adda tuuba warra yaman irraa dhufe hedduu isaanii ka biyya yaman irraa dhufe fa'a kunoo yoo garte ka ammas naannawa makkaa kana ummata qubaturraa gama keetitti dhufan yoo garteya wara'eyta annaasa yoo ilma namaa garte ammallee yadkhuluuna kaseena yoo garte fi diinillaahi diin allaha kana keessa kaseenan ilma namaa yoo garteya ilma namaa kadiin rabbii kana keessa seena yoo garte diin rabbii kana qabatanii diin rabbii irratti siwtumsanii diin rabbii jala deemanii duuba ilma namaa yoo garte kadiinii kana seenan afwaajan jam'aan ka seenan yoo garteya jam'aan tuuta walitti qabamaniya tokko tokkoon dur dhufanii sitti amana'aa turani ammoo amma tuutan ka seenan yoo isaan garte
tuutti hedduun bakka takka dhuftee kadiini islaamaa kana seenan yoo garteya eega dur tokko tokkoon dhokataa seenaa turanii amma gosti guutuun faan dhuftee yeroo takka aman biyyi guutuun faan dhuftee yeroo takka amanan yoo garte duuba waan kana mara rabbiin si garsiise ni'imaa guddoo tana mara eega rabbiin si garsiiseya duuba wanni marruu ka'ati silaa eeggattu sii guutamte fasabbih duuba ati yeroo san qulqulleessi rabbii kee kana isa qulqulleessiya fasabbih qulqulleessi ati rabbii kee kana qulqulleessi ani shariik waahila irraa rabbii kan kee kana qulqulleessi rabbi nabi muhammadiin jedheya waahila waan tahe tokkon qabu zaata isaa keessa waahilan qabu sifaata isaa keessatti waahilan qabu maqoowwan isaa keessatti waahilan qabu jedhi fasabbih rabbii kan kee kana qulqulleessi bihamdi rabbika mutalabbisan bihamdi rabbika haala waahiloomaa taateni faaruu rabbii kan keetittiya haala faaruu rabbii keetitti waahiloomaa taateniini rabbii kan kee waahila qabaaturraa qulqulleessi duuba akkanatti rabbii kan kee kana qulqulleessi waan silaa warri mushrikaa isaan jedhu cufarraa jechu sa qulqulleessi duuba ayyoon Aishaan radiyallahu anha wa ardaaha bakka tanatti akka hadiisa sahiha muslim keessatti jiru nuuf addeeysitee yoo ayaanni tun irratti buute fasabbih bihamdi rabbika jechuun tun buunan rasuulli ni heddummeessa jette inni rukuu'a keessatti fi sujuuda keessatti nabi muhammad ni heddummeessa subhaanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atuubu ilayh jechaa kana heddummeessaa jedhe yoo inni heddummeeyse gaafi ma rasuula rabbii kunoos eega suuraan tun sirratti buute jechoowwan kana heddummeeysitani rukuu'a keessanii fi sujuuda keessan keessatti maaliif subhaanallah wa bihamdihi jechaatan astaghfirullah wa atuubu ilayhi kana maa heddummeeysitani jettee ayyoon Aishaan ni gaafadhe jette nabiyyii kana tuuba yoo an gaafadhe nabi muhammad bar rabbitu mallattoo takka ummata kiyya keessa duraan naa taasise mallattoo wahii ajallinatti dhihaatu duutinatti dhihaachuu mallattoo takka rabbiin naaf godhe duuba yoo mallattoo san ummata kee keessa garte tasbiyaa heddummeesse rabbi faaruu heddummeessinaan jedhe hunoo mallattoon rabbiin ummata kiyya keessatti naa mallatteesse namni tuutan gandi guutun biyyi guutun dhuftee amanuu kana saniif heddummeesse mallattoo rabbiin duraan naa kaa'e san arge jedhanii nabi muhammadi rukuu'aaf sujuuda isaanii keessatti tasbiyaa heddummeessayya subhaanaka wa bihamdika allahumma ighfir lii fa'a jedhaniya duuba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu araarama rabbii kan keetirra barbaadadhu nabi muhammadiyo araarama rabbii kan keetirra barbaadadhu maasiyaa gugurdorraa silaa ambiyoonni marruu tikfamoodha maasiyaa xixiqqaa akka banii aadam namarraa argamtu saniif wastaghfirhu araarama rabbiirra barbaadadhu rabbi nabi muhammadin jedhe aakhira umritti istighfaara heddummeessanii araarama heddummeeffadhu rabbi nabi muhammadin jedhe jedhan duuba bakka haqa rabbiitiin hin dhaabbanne jedhee osoo haqa rabbiitiin dhaabbatu waan silaa
guutuu akka rabbina irraa fedhu dhibban goone jechuma fa'aaf araarama rabbirra barbaadan ambiyoonni yookaan wastaghfirhu jechuun kun araarama rabbirra barbaadadhu jechuun silaa ambiyoonni marrinuu isaan maasiyaa hahamturraa tikfamoodha ummata isaa barsiisuuf jedhan rabbiin gizee nabi muhammad ajaju akka ummanni nabi muhammad baratee cubbuu ifiitiif araarama rabbii irra kadhatuu baratuufi rabbi nabi muhammad ajaje jedhan wastaghfirhu araarama rabbi irra barbaadadhu yaa nabicha kiyyaho wanni araarama rabbi irra barbaadadhu ansiin jedhuuf julmaan tun tacliila jedhani innahu kaana bar rabbii kanatu taheya tawwaaban hedduu qeebalaa tawbaa namaa isatu tahe tawwaaban hedduu gama isatti deebi'insa maasiyarraa namni deebi'u isatu qeebalaa tahe isatu namarraa fudhataa taheefi gama isatti kunoo araarama barbaadisaniifi siin jedhee si ajaja rabbi isaan jedhee saniifi si ajaja jedhee kunoo duuba rabbiin nabi muhammad ta'liila godheefi duuba araarama yoo rabbirra barbaanne rabbiin tawbaa namaa ni qeebala wanni yoo araarama nu irraa rabbirra barbaanne balleessan rabbiin namaan araaramne tokko nuun jiru obboloowwan cufti badi'ii yoo gama rabbitti dhugaan deebinee heera silaa tawban nurraa feetu san guuttanne rabbinuu araaramaaya rabbinuu araaramaa maasiyaa irra jirrurraa yoo nu buqqaane duuba yoo maasiyaa duraan dalayne irratti seenofne yoo maasiyaa tana eeganaa ittin deebi'u jedhee gabrichi tokko murate wanni sadeen kun yoo guutamte rabbiin cubbuu ati dalaga'aa turte cufa rabbiin namaa araarama rabbi badii teenna diqqoof guddoo nuuf haa araaramu aakhira umrii keessan nama dalagaa irra bareedduu taate dalagu khayrii irra ulfaattuu taate warra qunnamu nu mara rabbiin nu haa taasisuuti waan baranne keessa barakaa rabbiin nu mara haa kaayu hanga suuraa biraatiin walitti deebunetti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته